Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegaleera. Mariin nagaa mootummaa Itiyoophiyaa fi TPLF gidduutti jalqabe itti fufeera. Garuu waraanni cimee akka itti fufee himama. Maaltu mudachuu danda'a? Xiinxala qabna. Har'a maaltu ta'aa jira? Isaan achi yaasaa jiru. Mootummaan immoo Oromoonis qindaa'uma har'a fa'aa gorfaa Maqalee Eerpoortiin qabataa jedhamee eegama. Gaafa 31 gaafa biyyatti deebi'an karaa kam deebi'u jettee mayyuu gaafachuu dandeesse. Eessatti deebi'u? Sirna awwaalcha miseensa paarlaamaa naannoo Somaaliyaa ajjeefamtee irratti mormiin ka'u? Amma Jigjigaatti nagaan bu'eera. Rogeessonni muraasni mormiif waamicha taasisan jedhaman garuu hidhamu isaanii dhagaheera. Namni jecha raawwates har'a mana murtiitti dhiyaateera. Akka addee Jooriyaa Ibraahim irratti dhukaases amaneera. Qusachuun nama sooromsaa gabaasa qabna. Anzaala Lamtaa Addisaati. Jalqaba irratti kaleessa buufata xiyyaaraa Jigjigaatti rasaasa miseensa poolisii federaalaa dhukaafameen lubbuun isaanii kan darbe miseensi mana maree naannoo Somaalee Jooree Muhammad har'a awwaalchi isaanii raawwateera. Gaazexeessaan BBC naannoo Somaalee jiru Ismaa'eel Borgaabo ajjechaa miseensa paarlaamaa kana ilaalchisee mormiin akka ture himeera. Olmaar as akkasiin. The late regional MP miseensi mana maree addee Jooriyaa Muhammad har'a sa'aatii 9tti awwaalamaniiru. Awwaalcharratti qondaalota mootummaa fi jaarsoliin biyyaa argamaniiru. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman ammoo mana reefitti boqotee turetti argamuun mormii dhageessaa turan. Namni jecha raawwate tarkaanfiin akka irratti fudhatamus gaafataniiru. Yeroo kanatti ture poolisii wajjin kan walitti bu'an. Mormitoonni dhakaa darbachaa turan illee namni miidhame garuu hin turre. Boodara poolisiin gaazii imimaaneessituu biifee isaan bittinseera. Pirezidaantiin naannichaa obbo Mustafee Umar du'a miseensa mana maree kanaan gadduu ibsanii bulchiinsi isaanii dhimmicha kana akka hordofuu fi uummatnis akka tasgabbaa'u gaafataniiru. Amma Jigjigaatti nagaan bu'eera. Rogeessonni muraasni mormiif waamicha taasisan jedhaman garuu hidhamu isaanii dhagaheera. Namni jecha raawwates har'a mana murtiitti dhiyaateera. Akka addee Jooriyaa Ibraahim irratti dhukaases amaneera. Mariin nageenyaa mootummaa Itiyoophiyaa fi TPLF gidduutti Afrikaa kibbaatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Mariin kun guyyoota 5 ittaanan keessatti kan gaggeeffamu ta'a. Waa'illi koo amansiisaa ifaa Afrikaa kibbaatti argama. Amansiisa akkam oolte mariin kun akkamitti oolee odeeffannoowwan haaraa maaltu jira? Akkam oolte Zalaalam. Mariin nagaa kun kan adeemsifamaa jiru Afrikaa kibbaa magaalaa siyaasaa kan taate Pretooriyaatti. Mariin kun akka kaleessa eegalamee ibsameera. Marii kanarrattis qaamonni lameen mootummaan Itoophiyaa fi TPLF akkasumas mariisistoonni fi taajjabdoonni bakka argamanitti akka adeemsifamaa jiru dhageenyeerra. Taajjabdoota keessaas hoogganaan IGAD Dr. Warqina Gabayyaw argamuu isaanii mirkaneeffadheera. Mariin kun sadarkaa idil addunyaatti xiyyeeffannoo guddaa argateera. Fakkeenyaaf muummeen ministeera Kaanadaa Justin Trudeau ministeera muummee Itoophiyaa waliin bilbilaan mari'ataniiru. Waraanni kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru kun nagaan akka xumuramuuf hawwii isaanii ibsaniiru. Akkasumas ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Anthony Blinken muummee ministeera Abiy Ahmed waliin bilbilaan mari'ataniiru. Isaanis waraanni adeemsifamaa jiru kun dafee hatattamaan akka xumura argatuuf fedhii qaban ibsaniiru. Hayyee galatoomee amansiisa. Waggoota dheeraaf UN keessa hojjechuun kan beekaman ogeessi seeraa idil addunyaa Bobaayisaa Waaqoyyaa dippiloomaatota biyyoota alaa adda addaa waliin itti dhiyeenyaan siyaasa Itiyoophiyaa fi biyyoota Afrikaa kaanis hordofuun beekamu. Yeroo mariin nageenya gaggeeffamaa jirutti cinatti ammoo waraana gaggeessuun danda'ama. Mootummaan yoo Maqalee qabatee carraan TPLF maal ta'uu danda'a kan jedhuu fi kaan irratti waliin turtii taasiseera. Lolli fi mariin wal duukaa deemuu hin danda'a waan dhowwuun jiru. Dippiloomaatiik pirinsipilii keessumatti gareen inni carraa argatee irra aanummaa argatee lola kana oofaa jiru hundaa'uun dhimma itti ba'a. Yommuu ta'anii haasaan kana. Kan tokko milkaa'insa karaa kan lolaa haasa'uun dhowwaa miti dippiloomaatiik pirootokoolii keessatti. Har'a maaltu ta'aa jira? Isaan achi yaasaa jiru. Mootummaan immoo Oromoonis qindaa'uma har'a fa'aa gorfaa Maqalee Eerpoortiin qabataa jedhamee eegama. Akkama kan turii adda addaa dubbatan kanatti. Simple question amma dhaqanii Eerpoortii Maqalee irraa qabatan jarri kun gaafa 31 gaafa biyyatti deebi'an karaa kam deebi'u jettee mayyuu gaafachuu dandeesse. Eessatti deebi'u? Dhufanii mootummaatti akka kennu mootummaan gaafa sana amma maal rooliin isaa yeroo sana amma biyya keessatti biyya bushaa assumption jiru komaandi poostii fa'aa fiduu danda'a biyya sana keessatti desires
Awustiraaliyaa fuduu danda'a. Ammasitti ofumaan bulchuu danda'a. Warri bakkee dhaqan kun amma eessa dhufu si'a dhufanii. Jarri kun of course politikaa paawariidha namoonni isaanii gidduu anaaf gaaffii dimokiraasiiti gaaffiin TPLF gaaffii mootummaa gidduu jiru. It's not about anything. Politikaa paawariin immoo gaaffii dimokiraasiiti kun immoo qawween barbaachisu. Jalqaba isaayyuu. Amma garuu erga akkas ta'e booddee nama sadhume kanaaf jedhani. They have to accept something. Nagaan laanguweejii nagaa dubbachuun mootummaan itti jilbeenfachiiseera bakka eessa abbaa kee dhiphasiseera jedhee jara kana jilbeenfachiisee qaanessuurra what happened bakka hafeera. Warra wanjala hojjete daba warra hojjete seerri jira. Akka sabaatti wajjin jiraachuu giddiimatti wajjin jiraanna jarri kunoo saba bakkee miti nu keessaa baaniin jenani wajjinuma jiraachuun nuti jira taanaan immoo nagaan akkuma ollaatti illee ganama ija hamaa wal ilaaluurra nagaadhaan gabbaaree ol deebi'uudhaaf akka ollaatti illee jiraachuudhaaf jara kanaatiin nagaan bu'uuturra jira. Lolli civil wariin kun jiru fi lolli external wariin adda. Yommuu diinni bakkee dhufee si lolee jedhu amma biyya keetii baaftutti ciccitee loltee erga biyya kee baaftee booddee you don't care. Nagaan iyyuu hin dhufa. Example lama sii kenna. Biyya keenya xaadhaan hin dhuftee loltee saba keenya the first weapon of mass destruction biyya keenya apply goone. Har'a Itoophiyaa xaadhaanitti lolli jiru. Nagaadhaan jiraannaa xaadhaan Itoophiyaa jiraatu warfuunee jiraannaa dhimmi jiru. Sumaaleen yommuu ziyaar baree dhufan Itoophiyaa lolanii Oromoo akka isaan itti fixan is immense. Inni dhimma xaragan Oromoota Hararis baalee jiran kana. Yommuu moonee jennu Sumaaleen biyyatti galee amma Sumaaleen jibban qabu. Lolli civil war maalii is more difficult. Maaliif lola booddee saba fira kee ajjeesu, boleessa kee ajjeesu, abbaa manaa kee ajjeesu wajjin jiraata jechuudha kokeessa. Ijaan wal ilaalta. Dunkaana tokko jalatti iddirii qabda turte amma abbaan manaa kee ajjeese ani immoo mucaan kootitti du'ee maal jedhu kan jedhu qiimba kan jedhamutu uumama civil war keessatti. Kun immoo genereeshiidhaan darba. Just example Oromoo fudhadhu manatti arsii dhufee harma kuchee uumma kun namni jennu kun genereeshinii meeqa dura amma kun hin irraanfan. Sumaaleen dhufee saba keenya fixe kana yaadannu maaliif siya gabbaatee hojjetu Sumaaleen argitu achi. Civil wariin inni ati moote sunis suma ajjin jiraata beeku ollaadhuma keeti. Haala amma keenya jiru Itoophiyaa keessa garuu kanatti deemame. Bakka inni sun jibba isheetti yaadtiin baza argoo yaa shibbirteenyaa hojiin taa'u faakistuu jettasiin immoo kun waan nagaa fidu miti. Waan fedhe ta'eyyuu garuu admisti mootummaan adaba argatee humna sana argatee immoo maqalee dirasi deeme kana itti dhimma bahee nagaa fiduudha malee jara kana jilbeenfachiisuudhaa fi seera malee jara kana fakkaansi moo'eedha jettee jilbeenfachiisuun namaa gadi gochuu yaaduun sirrii natti hin fakkaatu I hope mootummaanis kan godhu jedheen yaadan. Yoo mootummaan kana godhe dhiibbaan gama dippiloomaasiitiin gama UN'tiin Ameerikaan gamtaa Awurooppaan jiru mootummaa Itoophiyaa irratti jiru jabaachuu ni danda'a rezooluushinii garaagaraa dabarsaa turanii kanaan dura. Itoophiyaan miidhamuu dandeessi yoo tarkaanfii kanatti deemte mootummaan Itoophiyaa humnoota keessumaa biyyoota lixaa baay'ee balaaleffata. Of course waan amma mootummaan gochaa jiru kun egaa nama ajjeesanii nama reetiin godhanii mana gubin maalin godhin beenu waan ta'aa jiru malee attee maqalee naannoftee taa'uun kee by itself Prime miti kun. Taatee weeraa hunduutu TPLF danda'e akkasuma godha. Kuni kanaaf jedhee mootummaan bakkee isin balaaleffatu. Waan isaan godhan ta'e amma naannoo sana keessa mana jiru kanaaf nyaata fiduunsota jira, qoricha fiduunsota jira, maal kan jedhu kana dhiisanii balaaleffatu. Even then mootummaan bakkee European Union, America, anybody United Nations kan jettu kun political statementii darbe waan tokkos godhan. Individual countries amma humanitarian assistance sirraan dhoowwan. Liqiitii dhoowwatu sawwan exporting qabdu Itoophiyaan immoo wanta ishee miidhuu qabdu liqii dhoowwataa karaan ijaaranii mana qorichaan ijaaranii mana barumsaan guddisanii mateessan. Poverty makeetti gaddiibitu waan haaraan jiru. Waan haaraan itti Itoophiyaadhaaf poverty biyya exporting qabna keessatti itti dhaadhachuu hin dandeessu. Ammatu Iraaq faa ta'ee, Iraan faa ta'ee, Turk faa ta'ee maaliif karaa sitti cufu. Ankee waan cufan hin jiru. Humanitarian jiraannaa isa immoo qaban. Dirqama isaanii bakkee dirqamatti fudhatanii humanitarian assistance zero itti dabala malee irraa gadi hin bu'u. Erga kan argatte booddee immoo sabatti hin qallabdaa waan Itoophiyaa jilbeenfachiisanii waa godhan jiranatti hin fakkaatu. Gidduun ammoo oduun gaggabaaboon sinitti hima mootummaan Somaaliyaa miseensota garee bulchiinsa Islaamaa ofiin jedhan lamatti dhukaafamuun akka ajjeefaman murteesse. Manni murtii waraana biyyattii ajjeechaa magaalaa guddoo biyyattii Moqadishoo fi magaalaa bulchiinsa kaaba bahaa baariitti argamtu Boosaasoo keessatti raawwateen badii irratti mirkaneesseera.
Indooneeshiyaa bulchiinsa Jaambii jedhamtu keessatti dubartiin jawween iddamtee duute reeffi ishee garaa jawwee keessaatti argame. Dubartiin ganna 50 keessa jirtu Jaanara Mukeen gogan isaanii haphee yookaan raabertirii irraa ciruudhaaf guyyaa dilbataa ture kan manaa baate. Jijjiiramni qilleensa fayyaa uummata addunyaa irratti dhiibbaa guddaa geessaa akka jiru qorannoon dhimma fayyaa guddaan tokko agarsiise. Gabaasni Lancet Countdown addunyaan cilee boba'aa jigitaa fi gaazii uumamaa akka madda bobaatti fayyadamu itti fufuun dhibeewwan orgaanizimootaan dhufan baay'isaa jedhe. Qorannoon waliigalatti maallaqa galii gara baasiitti hin jijjiiramne yookaan baasii hir'isuudhaan kan argamudha. Qusannoon jechuudha. Afaan qoordinagdeetiin yoo ibsinu ammoo galiin idaama baasii adda addaa fi qusannaati. Namni tokko qarshiisaa maayekoo jedhee yoo qusate horii isaa guddisuu irra darbee gara duroomaatti deemuu danda'a. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi xiinxala dinagdee kan ta'an Dr. Tashoomaa Tafarraa dhimma kanarratti dubbisneerra. Qusannaan kan bu'aa fiduu danda'u haalli gatii dabaluu dinagdee sana keessa jiru bu'aa nuti qarshii sana qusanneerraa argannuuti gadi yoo ta'e. Fakkeenyaaf amma namni tokko qarshii 100 yoo baankii kaa'ate dhallisaa yoo cimee birrii 160 waggaa tokko booda. Haala amma jiruun infleeshinii yookaan dabaliinsa gatii amma keessa jirruun egaa almost parsantaa 30 olidha ofishaalii kan mootummaan gabaasaa jiru. Which means qarshiin 100 har'a kaa'anne parsantii 34 gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf haalli amma keessa jirru kun kan qusannaa jajjabeessu miti yookaan namni waayis ta'ee qarshii kana qusannaarra oolchuu yoo taane qarshiin kun bahee qabeenyarra ooluu qaba. Qusachuu fi invest gochuu gidduu maalidha garaagarummaan isaa yookiin immoo riiskiin achi keessaa fi isa kana keessa jiru akkamiin ibsama? Egaa amma return on investment ROI kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf namni tokko qarshii 100 yoo invest godhu waggaa tokko booda meeqa argata? Investimentiin nuti irra oolchin irratti murtaa'a. Fakkeenyaaf namni tokko sheerii baankii tokko otoo bitate birrii 100 waggaa tokko booda meeqa fida? Fakkeenyaaf baankonni Itoophiyaa baay'een isaanii parsantaa 20 isaa ol kaffalu sheerii tokkodhaaf ritarniin isaa jechuudha. Which means baankii tokkorraa birrii 100 sheerii ta'uun bitadhe waggaa tokko booda birrii 120 yookaan birrii 130 na ta'a jechuudha. Birrii kana otoon qusadhee baankii kaa'ee yoo cimee kan dhalu birrii 6 qofa. Garuu otoo invest goone minimum sheerii baankii tokko illee ta'uu bitanne birrii 130 even parsantaa guddaa ritarnii kan nu argamsiisan jiru. So return on investmentiin biyya keenya keessa jiru guddaadha. Investmentii kamirrallee yoo oolchine interest rateedha olidha. Kanaaf qusachuurra invest gochuutu ritarnii guddaa qabaa jechuudha. Akkas taanaan biyya akka biyya keenyaa hin taane fakkeenyaaf biyya dinagdeen isaanii tasgabbaa jedhamu keessatti yookiin immoo badaa hin jijjiiramu jedhamu keessatti namoonni maayikoo jedhanii yoo qusatan sooromuu danda'u? Sooromuudhaaf egaa amma hojiidha kan baasu maaliif return on investment baay'ee guddaadha biyyattii kana keessatti. Any investment ritarnii guddaa qaba. Even suuqii naannoo keessatti illee banachuun ritarnii guddaa qaba. Ollaan tokko yeroo hundumaa nattaasaa. Fakkeenyaaf baasii mana keessaa hundumaa kan danda'u suuqii ishee xinnoo kan ishee argitu kanaan an jedha. As opposed to employed people namoonni akka koo namoonni mindaa irratti hundaa'anii jiraatanii gara sooromaatti deemuu baay'ee ulfaataadha. dhumarratti oduu ispoortiitiin taphataan Manchester United Rafael Varaan hanga taphni waancaa addunyaa gahutti kilaba isaaf akka hin deebine ibsamee jira. Taphataan kun tapha United Chelsea waliin taasise irratti miidhamee kan dirree keessaatii bahee tapha Champions League har'aa gaggeeffamuun Liverpool Ajax waliin morkata. Darwin Nunez fi ittisa irratti immoo Ibrahim Konate Liverpooliif deebi'uun oduu gaarii jedhameera. Thiagoon garuu har'a hin hiriiru. Inter Milan Victoria Pilsen waliin taphata. Ramaddii kana keessa kan jiru Barcelonaan Bayern Munichiin dirree isaa irratti keessummeessa. Kanaan dura Bayern Munich Barcelona injifachuun isaanii yaadatama jechuudha. Tapha darbe irrattis Inter waliin Barsaan qixaadha kan xumure har'a kan injifatu yoo ta'e carraa xiqqoo gara marsaatti darbuun ni qabaata. Kanaan ala gara dorgommii Awurooppaa liigiitti kan bu'u ta'a jechuudha. Tottenham immoo Sporting Lisbon keessummeessa dirree isaa irratti tapha kana Tottenhamis injifachuu qaba gara marsaatti darbuudhaatiif. Gama biraan Portoon Club Brugge waliin taphata. Atletico Madrid immoo Bayer Leverkuseniin keessummeessa. Atletico Madrid hirmaannaa Champions League irratti gaarii ta'us bara kana garuu qabxii murteessaa ta'een arganne carraan gara liigii Awurooppaatti bu'uuf qabu guddaadha. Taphni biraan hafee Frankfurtii fi Marsee gidduutti kan gaggeeffamudha. Sagantaa keenya galgala kanaas maratti xumurreera kan isiniif dhiyeessaan Zalaalam Taaddasaa ture. Firaa'ol Balaayee qopheesseetti Joonataan Ogummaa Teeknikaan halkan gaarii.